kabajamoo fi jaallatamoo daawwattootaaf hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaadhaan biyya keessaa fi biyya alaa idil addunyaatti kan argamtan dhiiraa balaa xiqqaa guddaa maatii waatiidhaan alaamanaan akkam jireenyi maal fakkaata isin jechaa salaamtaan teenya bakkuma jirtanitti ilmaan Oromoo mana keessanuu qaba isin haala qabdu isin jechaa surgisa torbaanii miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin qabadee isin dhiyaannee jirra. Surgisa keenya kan arrantanaa waa'ee dhimma Oromoo walloo fi akkasumatti illee waa'ee paartiin badhaadhinaa kabaja waggaa sadaffaa muummee ministeera Abiy Ahmed ergaan godhatan kabajatee fi taateewwan isaan keessa dabran kan takka takkaan isiniif dhiyeessinu kana qofaa miti. Akkasumatti illee siyaasaan Oromiyaa keessatti paartiin biyyaalessaa biyya bulchaa jiru bilisiginnaan rakkoo akkam uummataa fi biyyattii keessatti gaggeessaa jiru Oromiyaa fi Itoophiyaas wal qabsiifnee kan wal ilaalu kana qofaa miti. Waa'ee walitti gaarreeffannaa fi wal waraansa daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiru gara waraanaattis ce'ee jiruu fi rakkoon kun hanga yoomii fi akkasumas falleenni harkatee jiru maali kan jedhu tokko tokkoon kan isiniif qabannee dhiyaannu ta'a. Kanaaf hamma xumura saganticha keenyaatti nu faana turtii gaarii qophii keenya surgisa irraatiin kan isin faana turu anoo saarii du'aniin isinis na faana turtii gaarii isin ja'a. Egaa kabajamoo fi jaallatamoo daawwattootaaf hordoftoota keenya kaa qophii keenya osoo hin jalqabneen duratti akkuma mataalee isiniif tuqee jiruun waa'ee Oromoo walloo keessattuu biyya keessaa fi biyya alaa irratti Oromoonni hundinuu xiyyeeffannaa isaa gara wallootti godheeti jira. Walloon waggoota 140 dabran keessatti rakkoolee adda addaa keessummeessaa dabraati as geesse. Rakkoo hundaafuu osoo harkaan kennatiin qomaan dura dhaabbachaa ammoo gaachana waliif ta'uudhaan roorroo itti dhufte ofirraa qolachaa turan. Walloon daangaa adda addaatiin lafaaf qabeenya lubbuu wareegaan kafalan takka ta'anii uummanni Oromoo walloo hanga arrantanaa as gaaniiti jiran. Keessattuu naannoo Amaaraatiin daangaadhaan akkasumas dhiibamaa, buqqaafamaa, ajjeefamaa yeroodhaan yerootti dhagaa turre. Kana qofa osoo hin taane gara naannoo Tigraayinis dhiibamuun ajjeefamuun lafarraa saabamuun hattaa hanga qabeenyi isaanii irraa saamamanii beeladaallee irraa fudhataman taa'aa turan. Oromoo walloon waggoota hedduudhaaf roorroo keessummeessaa turtus arraas roorroo mootummoota dabran jirmoo wal fakkaatuun daran hammaatee dhiyeenya kanatti kaasee turte. Walloo keessatti dhiyeenya kanatti naannoo Amaaraa milishaan naannoo Amaaraa rakkoo irraan geessaa lubbuu uummata Oromoo walloon hedduu ajjeesuun dhaga'ameeti ture. Yeroo dhaga'amerraa eegame uummanni Oromoo ammoo suukannaa miira gaddaa keessa galleeti argamne. Kanaan uummanni Oromoo walloon waggoota dheeraaf roorroo dura dhaabbachaa turanis ofirraa qolachaa turanis arra keessatti ammoo tarsiimoo mootummaan biyya bulchaa jiru sirna federaalizimii dagaagsaa jechaa dimokiraasii jechaa akkasumas walqixxummaa sabaa fi sablammootaati eega jechaa mirga saba tokko caachisuun yeroo mul'atu argamaati jira. Oromoonni walloo duulaan isaanitti banamee milishaa Amaaraatiin irratti raawwatamaa jiru ofirraa qalachuu keessatti dhiibbaan isaanirra goos qe'een isaanii gubattus daangaarraa buqqaafamanii lafa isaanirraa dhiibamanii gara baqachuutti kan saaxilaman rakkoon isaanirra gaamte kun Oromoo biratti ammoo yaaddoo guddaa uumtus. Oromoonni walloo isaantuu Oromoo ta'e qofaaf gootummaa isaaniitiin hanga arragaan kana gaanii as turan malee osoo saba biraa yookaan gosa biraa taateen hanga Oromoo walloo diina dura dhaabbannaa gooteen dura dhaabbannaa isaanii kana ofirraa qolatanii ofirraa qolachuun ni ulfaata ture. Qe'ee isaan irrattis dhiibamanii ajjeefamuun akkuma itti fufee ta'ee argamullee rakkoo hundaafuu harka laanne. Amma immoo dirqamni qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'uun qe'een gubamuun lubbuu namoota hedduu dhabamuu fi maatii fi akkasumatti illee rakkoo xixiqqoo daa'imman adda addaa haadhaaf abbaa malee akka jiraatan taatee akkasumas haadhaa fi abbaa irraa ajjeesuun miidiyaa addunyaa Oromoo biratti immoo gadda guddaa uumaa dhufeeti jira. Oromoonni walloo yeroo ammaan tanatti tumsa barbaachisa. Eeyyee tumsa barbaachisa. Baaf dhiyaa kaabaaf kibbaa. Oromoonni addunyaa jiru martiinuu tumsa Oromoo walloo siyaasaan
dinagdeen tarsiimoo adda addaatiin wal cinaa dhaabbachuun haalaan barbaachisa. Hayyoonni keenyas yaamicha dhiyeessaa jiran. Oromoonni Walloo rakkoo arrii isaan irra geesse kana ofirraa qolachuudhaaf tattaafatus humna isaaniitiin ol taatus mootummaan biyya bulchaa jiru humna federaalaatiif humna agaaziitiin akkasumas nageenya kabachiisuu jechuun ergaachitti ergee ammoo rakkoon uummata Walloo irra gahuu fi lubbuun uummata Oromoo baduun hafan taane ittuma fuftee mul'attee argamteeti jirti. Kun rakkoo saba tokkoof dhimmamuu dhabuun rakkoon sabni tokko ol aantummaadhaan saba tokko miidhuun kan itti mul'atu daran kan gaachana ta'ee fi akkasumatti illee kan riqichateef paartii biyya bulchaa jiru jechuudhaan hayyoonni dubbachaa jiran. Kanaaf kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota keenya qabsoon Oromiyaa keessatti waa'ee Walloo qofarratti osoo hin taane eessaa akkamitti deemamaa jirti? Sirni Habashaa biyya bulchaa ture. Waggoota biyya bulchaa turan keessatti lalisummaa amantaa takkaatii fi saba tokko qofa dagaagsaa ture. Arraas kallattuma saniin paartii biyya bulchaa jiru wajjin hidhata godhachuudhaan seenaa aadaa akkasumas sirna dabre deebisuudhaaf halkanii guyyaa carraaqqiin ilmaan Habashaa fi uummanni sirna dabre dagaagsaa ture. Olaantummaa saba tokkoof amantii tokkoo deebisuudhaaf tattaafachaa jira. Kanaaf jecha uummanni Oromoodhaa Oromiyaa keessatti ajjeefamuun, reebamuun, hidhamuun akkuma itti fufeetti jira. Paartiin biyya bulchaa jiru yookaan qaamni biyya bulchaa jiru hoggana caasaa gubbaa hanga jalaatti maqaa Oromootiin sossoonis faayidaan uummata Oromootiif Oromiyaadhaaf godhaa jiran waan hin mul'anne. Akkasumas dhiibbaan isaan irratti gaggeessaa jiran immoo uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru waan nama hammeessuu fi Oromummaa nama jibbisiisu ta'ee mul'achaa jira. Hayyoonni Oromoo ni hidhamu, innis ni ajjeefamu, qabeenyaas saamamaa, mirga filuuf filatamurraa dhiibamee mana hidhaa keessatti adamsama. Qeerroof qarreen akkasuma reebamuu ajjeefamuu biyyarraa gudalchisuun hammaattee dur caalaa amma mul'achaa jirti. Kanaan paartiin biyya bulchaa jiru waggoota 30 yookaan 27 biyya bulchaa ture. TPLF erga qabsoo qeerroo Oromootiin aangootti dhufe yeroo muraasaaf guddina akka saba tokkootiif akkasumatti illee maqaa dimokiraasiitiin dubbatamaa turus ifaaf bilisaan yeroo ammaan kana kan ittiin deemamaa jiru miidhaa saba Oromoo irratti akka dhaqqabamutu mul'achaa jira. Oromoon keessattuu kutaa Oromiyaa keessatti mirga adda addaa sarbamuudhaan walabummaa ofii dhabuun, bilisummaa saba ofii dhabuun, mirga ofii mulqamanii yeroo argaman jira. Miidiyaa walabummaa Oromiyaarraa kallattii tokkummaatiin yeroo hundaa lallabuudhaan sagantaa subbisa torbaanii haala Oromiyaa fi Oromoo addunyaaf biyya keessaa irrattis fuulleeffachuun waamicha yeroo hunda taasisuun ni jalqaba. Kana qofaa miti. Oromiyaa qofa osoo hin taane subbisa torbaan arraantanaa waa'ee Itoophiyaati. Itoophiyaa keessatti sabaa fi sablammoota hedduun jiraatus saba olaantummaa lalisuu fi saba xiqqaa miidhaan irratti dhaqqabaa jiru. Beenishaangul Gumuz loloota adda addaatti banamu. Sabaan Oromoo ta'anii afaan Amaariffaa dubbatan dhiibbaa ajjechaa mirga qeerraa buqqoon irrattis ni mul'ata. Gama biraatiin naannoo sabaa fi sablammoota uummata kibbaatti rakkoon kanaan dura uumameen turre erga mootummaan kun dhufe uumamaa jira. Ajjeefamuu, shiftoonni bobbaafamuu, maqaa biraatiin irratti namaan waamsisuu irratti duuluun yeroo mul'atu argaati jirra. Kanaaf yeroo ammaan tanaa ammoo dhiibbaan Itoophiyaa keessatti paartiin kun godhaa jiruu fi akkasumas dhiibbaa warreen paartii biyya bulchaa turan akka fakkeenyaatti TPLF yeroo dheeraadhaaf gaggeessaa mormaa irra jiran walitti gaarreeffannaa ta'ee ammaan kana dhalateeti jira. Waggoota 27 TPLF biyyoota gaggeessaa turetti yeroo ammaan tanaa ammoo duula paartii badhaadhinaa kana godhaa jiru fudhachuu diduudhaan garee maqaa ofii yaammatee akkasumas biyya ofii bilisoomsuuf uummata ofiitiif wareega kafalu ta'uudhaan yeroodhaan walitti gaarreeffachaa turan TPLF fi mootummaan federaalaa gara dhukaasaatti jijjiiramee ture. Waggoota 27 warreen aangoorra turan
hanga kan ajjeefamanii lammiileen qeefii qabeenyarraa buqqaanii gara miiloonaatti siqan gara Suudaanitti baqachuun argaman. Jumlaan ajjeefamu hooggantoonni warreen biyya bulchaa turan keessaa ol aanuun hangi tokko to'annoo seeraa jala oolfaman jechuun mootummaadhaan mana hidhaatti dhiyeeffamuun argamaa jira. Kana qofa osoo hin taane Itoophiyaa keessatti maqaa dimokiraasii osoo Noobeelii nageenyaa fudhatamee jiru waggoottan dabran kana keessatti rakkoon dhalachaa dhufu haala Itoophiyaa yaaddessuu bira dabartee Afrikaa irrattis dhiibbaa uumuu jechuudhaan biyyoonni mootummoota gamtoomanii kanneen akka Awurooppaa san qofa osoo hin taane dhaabbanni mirgoota namummaatiif falman Amnesty International, UNHCR dabalatee dhaabbonni adda addaa guyyaan gara guyyaatti gabaasa dhiyeessaa ture. Kana qofaa miti. Erga muummeen ministeera Abiy Ahmed aangootti dhufe waggaa isaa sadeen kabajachaa jira. Waggaa sadeessaa kan kabajachaa jiru muummeen ministeera Abiy Ahmed Noobeelii nageenyaa fudhachuun isaa yeroo bubbuleetti dhufe. Osoo bulii fudhatama ol aanaa qabaatus gara warraaqsaatti Itoophiyaan yeroo ammaan tana diigamuu fi intarratti argamti. Dhaabbotaan siyaasaa hidhamuu akkasumas dhiibamuu miidiyaan biyyattiin alatti walabummaadhaan mirgi miidiyaadhaa eegamee fi gara biyyatti waamicha taasifamee galee waajjirri yookaan istiidiyoon jalaa cufamuun haalli dimokiraasummaa baduun mul'achaa jira. Dhaabbotaan siyaasaa kan Oromoo dabalatee Amaaraa fi kan adda bilisa baasa uummata Ugaaden gara biyya ambaatti baqatanii waggoota dheeraadhaaf tarsiimoo qabsootti amaneen kan waraanaan gaggeessaa ture nagayaa jechuudhaan gara biyyaatti waliigalteedhaan waamicha nagayaa kabajee deebi'anis dhiibbaan adda addaa yeroo irra gaamtu mul'achaa jira. Yeroo ammaan tana dimokiraasiin Itoophiyaa keessatti wal ciriiruudhaan dhiyeenyaatti ammoo biyyoonni addunyaattis irraa dubbachaa jiran. Surgisa torbaaneeti. Kun osoo jiru muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waggaa sadeen isaa guyyaa dheengaddaa kabajachuun ijoo miidiyaa addunyaa ta'eeti jira. Filannoo biyyaalessaa caamsaa bara dabre bara 2012 kan lakkoofsa biyyattiitti yookaan akka bara faranjotaatti bara 2020 gaggeeffamuuf ture gara yeroo beekametti dabarfamee ture. Yeroo ammaa immoo jeessa diimboota gaggeeffamuuf jiraata. Kun paartiileen akka Oromiyaatti mormitoota ta'anii dorgomuuf jiran adda bilisa baasa Oromoodhaa ABO akkasumas Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO dabalatee dhiibamanii baabasuu fi paartiileen mormitoota 26 filannoo biyyaalessaa keessaa dhiibamanii baafamuun boordii filannoo biyyaalessaa akka isaan harcaasee jiru ifa taasisee ture. Kanaaf kabajamuuf jaalatamuu daawwattoota keenya kun kanaan osoo jiru biyya Itoophiyaa keessatti nageenyi booree saboota hedduu wajjin walitti gaarreeffannaa walitti bu'iinsi rakkoo lubbuu dhabuu fi qeerranqoo midhaa saalqunnamtii irratti gaggeeffamuu fi mirga namummaa eegamuu dhabuun osoo jiru biyya Itoophiyaatii fi biyyi Sudaan lafarratti yookaan daangaa qarqara lafarratti walitti bu'uun isaanii dhaga'amaa ture. Ijoo miidiyaa addunyaatis ta'ee mul'achaa ture. Sudaanii fi Itoophiyaan yeroo dheeraadhaaf waa'ee hidha haaromsaa irratti mariidhaaf deddeebiidhaan argamaa turanis osoo marii hidha laga Abbaay wal dhabdeen isaanii marii furachaa jiranii Masri dabalatee Itoophiyaa fi Sudaan garuu ammoo lafarratti walitti bu'uudhaan dhukaasa waraanaa walitti gaggeessuu waraanni gara lamaanii gara waraanni 20 Itoophiyaa irraa lubbuun dhabu yookaan waraanni Sudaan dhukaasa banuudhaan waraana gara lamaan irraa akka wareegamantu dhaga'amaa ture. Kallattii nagayaatiin araara lafa buusuudhaaf tattaafatanis hanga ammaan tanatti wanni dubbatamaa jiru deebisaa taatee hin argamne taatee argamaa jirti. Sudaan fi Itoophiyaan wal waraansa lafaa qofa osoo hin taane waa'ee hidha laga Abbayaa irrattis wal dura dhaabbachaa turan. Masri dabalatee Itoophiyaan siyaasni biyya keessaa qofa osoo hin taane biyya alaatii kan biyyoota ollaa kan akka Masrii fi Sudaan wajjin qabdus haalaan hammaachaa dabalaa bifa nama yaachisurra gahaa dhuftee jechuun
hayyoonni adda addaatis dubbachaa jiran. Kabajamoo fi jaallatamoo daawwattootaaf hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa biyya keessaa fi biyya alaa qophii surbisa torbaanii kan arraan tanaa isiniif qabannee dhiyaanne hanganuma hanga surbisa biraatiin walitti dachaanu kan nagee walitti dhaammannu ta'a. Surbisa torbaaniitiin kan isin faana ture an obsaarii tu'anii. Nu daawwachuuf nu hordofuu keessaniif galata qabdu galatoomaa horaa bulaa deebanaa nagaan nuuf tura.